السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تفجلتم تطلبان ورمو جراتني. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربيني أستاذ كينيا ربيني جنتان سنيفا بنسيسو إلمو كيسني. ربيني موسني في صبري هاكنو هذا شيء في اللي ربي صبري هاكنو والله أني مجزين أرجع نرفع إباءتكو akkasuma dhagaa maaliif rabbiin gaafa nu dhuumuuf garaa haadha keenya keessatti gaafa akkasii nyaatta gaafa akkasii immoo deemtan jedhee jira wanta ta'eefi rabbiin egaa jannataan ishee haa qananiisisatu rabbiin immoo siniif immoo sobrii haa kennu haadha isheef illee rabbi sobrii haa kennu baay'ee tokko naanna'ee laphee nama cabsa arganii dhabuun immoo hundumaaf isin bichaa miti rabbiin sinee haa keessu. Rabbiin bakka sinii haa buusu siniif immoo sobrii rabbii haa kennu ilmoo keessan immoo rabbiin jannataan sinii haa qanansiisu kan achirratti jannataa wal argitaan rabbiin sinii haa taasisu inshaallah. Maaliif wallaahi baay'ee tokko arganii dhabuudha kennee fudhataadha rabbiin waan hundaa qaba alhamdulillahi jechuudha waan hundattu hin kennas hin fudhatas akka barbaade hojjeta rabbiin sobrii sinii haa kennu. isheef immoo jannata firdawsii haadha isheellee rabbiin sobrii rabbiin isheef haa kennu wallaahi rabbiin sobrii isheef haa kennu naa kenne rabbiin kadhadhee argadhe naa kenne narraa fudhate gizee jedhanii gadhiisanii barreessama tokko wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa nannayanii gizeen arge egaa rabbiin kennaadhas fudhataadhas akka barbaade hojiinsa rabbiin sobrii sinii haa kennu rabbiin immoo isheef haa dhiisu. Jannataan rabbi ishee haa qanansiisatu jannata firdawsii rabbiin keessa ishee haa keewwatu maal godhure rabbiin sobrii sinii haa kennu abshiraa sinuu nama gorsitu maal sinitti himuu miti maal godhure alhamdulillahi gaafa ga'e jedhe xiqqaan jedhu guddaan jedhu ati ijoolleedha ati sabiyyiidha ati jaarsaa jaartii ijoolleen jedhu gaafa dhume akkasumadha rabbiin sobrii dhuman qabne sinii haa kennu siniin jedha ustaazii haadha isheef illee rabbi sobrii haa laatuuf inshaallah.